Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ashama harka fuuna oroon amantii biroos akkam nagaa jirtu sokutaa fi amantiin isin qoodin obboleeyyan kiyya. Inaante fuuti bara kana akkami? Fuuni bara kana akkam? Bakka dhiironni qabsoo isaanii akkuma itti fufanii jiran jechuudha. Anana ajaa'ibe dhugaa isinni warri isin ajaa'ibe. Mucaan kun amma dheengadda Suuditti fuudheetiin jira. Achitti mana yaalaa darasii hojii deemaa waamee hojjetaatii viidiyoo raabaa turte. Tiktokii isiitu obsituu haadha manaa mubee jedheeti kan jiru maqaani. Amma immoo gaafa biyya galee kan biraa wajjin keekee murama biroo yoo jedhan dhageenya. Akkamtu akkamii isiillee koomintii viidiyoo san jala koomintii barreessitee jirti. Mammaayistee jirti. Gabaabadhullee anumatu maali jettee akkasi garuu jechisiin jettee mammaayisiisuuni maaliif yookaan narratti waan kana gootus anumatu gatii siif ooli jechuudha natti fakkaate. Innaa akkamii wanti bara kana akkamii anana dhibeen isiriin jira obboleeyyan kiyya wallaahi anana dhibee dhugaa dubbachuu fi inuma akkana yoo ta'e akkamitti jiraata namni? Akkana yoo ta'e akkamitti hojii jiraachuu maanuu danda'ama? Garuu waan beeku nama dhiba wallaahi wannummaan jedhanuu nama dhiba. Shamarran illee dhiirri tokko dubartii fuudhee arganii bakka dhiira san jala deemanii akka waan dhiira dhabanii maaliif akka ta'e hin beeku. Dhiira san caaratarra oolchanii. Innaa akkamiin akkanaa kuni isin garuu maal isinitti fakkaatame? Namni kun erga fuudhee isiyyuu xiqqoodha hagamuun turre. Ammallee galee kan biraa yoo irratti akkana ta'u isii tana ta'u wajjin miidhamaa turte ta'aa meeqa wajjin argaa turte siqaayii meeqa biyya namaa keessatti isa gargaaraa turte. Argitanii jirtanii viidiyoowwan baay'ee qabdii isiinuu. Innaa mee isii yaadni keessan maali? Mee yaada keessan asirra naa kaayaa. Ani garuu isirratti kana goonaan hin beekan. Warroonni dhiiraa haguma namaaf yaadaniyyuu hin beekan. Inni isirra kana raawwannaan jechuudha. Anna yoo viidiyoo fillee ta'e yoo piraankii illee ta'e mee isinis yaada keessan asirra naa kaayaa. Ani garuu nagarrameera deddeebi'ee ilaali viidiyoo san bakka irra deddeebi'ee ilaali numa sammuu kiyya keessaa antini na jedhe jechuudha. Anna akkamii wanti kuni? Saayidoonis yeroo darbe takka duraa qabaa 3 guyyaa takka fuudhaa. Arfan tiyya guuttadhe san caalaa jedhe. Bakka dirqama 4 guutuun dirqama jechuudha. Haati manaa tokko gaarii isinii taate. Yoo gaaris ta'uu baatte bakka dirqama 4 guutuun jechuudha. Innaa haala kulli haal mabruuq jennaan hundaafuu waan jedhamu hin jiru wanti biraa. Akkas obboleeyyan kee mee isinis yaada keessan barreessaan isinii jira. Ani garuu waan mana dhibe kana ibsachuuf dhufe akkana dhibe kana warri isin dhibe yoo jiraattan nin beeka shamaroota baay'ee akkasiin dhiboonni kun akka gaafii isinitti ta'u innaa akkas isinii jira obboleeyyan kiyya. Viidiyoo kanas subscribe gochuun jajjabeessaan isinii jira obboleeyyan kiyya. Ani garuu baay'ee natti dhagahame sammuu kiyya keessatti dhugaa hagam dhugaare dhugamaare hagana jechisiisu takkanatti dhagahame. Akkas isinii jira obboleeyyan kee mee isinis waan isinitti dhagahame barreessaa. Qabsoon kun akkam isiniif ta'e? Ana garuu naan taane gama kiyyaan. Isinillee akka isiniin taane hin beeku. Warroonni shamarranii warroonni dhiiraa isiniifis ta'e warri shamarranii akka isiniif hin taane hin beeka. Yaada keessan barreessaan isiniin jedha.